Hashamarka funee daawwattootaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa egaan guyyaa har'aa kana shamarree jabduu Oromoon qabu tokko keessummaa godhannee dhiyaanneeti jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa kun eenyudha? Isheen yeroo ammaa kana immoo maalirra jirti kan jedhu namni hedduun irra jireessaan keessatti uummanni Oromoo hedduu kan itti boonee Amaanee Badhaasoo jedhamti. Amaanee Badhaasoo eenyudha kan jedhu dursa weelluu tokko simbiraan geenyee walitti deebinaa turtii gaarii kan isiniin jedhu Amaanee Badhaasaati. Sona jirenya gammachu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu siyoon bifamooti dukkana sona jirenya gammachu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu Joke rasi dabe indosi fi malesa arjar kakameti rukdada kobesa dachi badada kufa godo ilmani yesa barabara fi barabara fi barabara 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 kabaja keef ulfina kee nutilmaan kee jiraan inni raartu ishenoytu tichilmaan kee jira biyya taate birru Oromiyaa biyya bishee garbaa Oromiyaa biyya lemoo qiltu Oromiyaa biyya alii birraa Oromiyaa. Sona jirenya gammachu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu siyoon bifamooti dukkana sona jirenya gammachu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu Afrikanota wirtu malka gurrale gadanke gubane samirra mulata uji ardile torba biyayu ayota barabara fi barabara fi barabara barabara fi barabara fi barabara kabaja keef ulfina kee nutilmaan kee jiraan inni raartu ishenoytu sichilmaan kee jira biyya jaallee nadii Oromiyaa biyya ilee
bareeda Oromiyaa biyya bakka waaree Oromiyaa kan jarraa abbaa gadaa Oromiyaa biyya laggee wagii Oromiyaa biyya jaallatanii Oromiyaa biyya baaroo tumsaa Oromiyaa biyya caaluun deessaa Media daawwattootaaf hordoftoota keelloo miidiyaa walitti deebineetii jirragaa keessummaa jalqaba irratti qabannee akka dhiyaanne isinitti himeen ture keessummaan keenya guyyaa har'aagaa nama jabduu Oromoon hundumtuu itti boonee hedduu yeroo ammaa kana keessatti waan sadarkaa isheen ammarra geesse kana namoonni hedduun kan irraa dubbataatii jiranii Amaanee Badhaasoo qabannee dhiyaanneerraa Amaanee Badhaasoo gaa pirezidaantii waldaa dargaggoota Oromoo idil addunyaa kan turte akkasumallee pirezidaantii waldaa dargaggoota Minisootaadha kan isheen turte sochii garaagaraa hirmaannaa waan Oromoon qabu keessatti hirmaannaa guddaa taasisaa kan turte yeroo ammaa kana immoo Kongireesii Ameerikaadhaafidha kan isheen dorgomaatii jirtu jalqaba irratti nullee baga sadarkaa kanaatiin geessee nu hunduu siin boonna jechuun barbaada akkasuma eeyyamamtuu taate waan nu dhiyaatteef ulfaadhoo Amaanee. Akkam Moonet nagaa hedduu galatoomii anaa miti ka isinii miti kanaan boonuu qabonatu isiniin boona hedduu galatooma. Thank you so much. Hayyee Amaanee guddaa galatoomii meegaa jalqabuma irratti Amaaneen eessattidha kan isheen dhalattee biyya alaatti dhalattee guddatte moo Oromiyaatti dhalattee guddatteetu kan yeroo ammaa kana gaa dorgommii warroota adii wajjin dorgommii taasisaatii jirta sadarkaan kun sadarkaa guddaadha akkaataa guddina keetii irraatii xiqqoosee uummata wajjin wal baruufis sanarraa haa eegallu. Haa ta'u Amaaneen ijoollee baadiyyaati naannoon ani itti dhaladhee baadiyyaa Oromiyaati Muunessaa. Naannoo Arsiitii maatiin kiyyas irra guddina qotee bulaadha. So baadiyyaa dhaladhee urmii daa'imummaa kiyyaan garuu Keeniyaa refugee ture. Jaalalarraa osoo hin ta'in rakkoorraa kan ka'e biyya san wajjin. Refugee ture urmii 4-13 Keeniyaa marra ture. Achitti deeggarsa adda addaatiin deeggarsa hawaasaatiin deeggarsa maatiin mana barnootaasis deemaan ture. Actually Keeniyaa ka afaan Oromoon barreessu illee achuma baradhee. So urmiin kee daa'imummaarraa Keeniyaa guddadhee biyya baay'ee yaadadhu. Achiin booda immoo Minisootaa jiraachuu jalqabe urmii 13 jechuudha. Ameerikaatti hin dhalanne Oromiyaa dhalanne. Hayyee guddaa galatoomii meegaa kanumaan wal qabsiisee yeroo baay'ee gaa akka aadeeffatuma ta'eetu biyya keessatti Oromiyaa keessatti kan irra jireessaan beekamu shamarran yeroo taatu sadarkaa akka ganaa ga'uudhaa fi wallaansoo guddaadha kan irraatii eegamu mee adeemsa amma deemtee as geesse kanaan wal cinaa yeroo qabdu shamarrummaan gama kanaatiin jira isa sana akkamittiin waliin deemsisuu dandeesse? Yeah, I think maatii Inan keessa guddadhee hawaasni na guddisee hawaasa qabsaadha. Maaliif wanti akkas jedhee fi ofitti amananii of kabajanii especially kaayoon keenya yoo guddataa turre waa'ee mirga namaa akka eeggamuuf namni bilisaan akka namaatitti akka jiraatu waan yeroo baay'ee daa'imummaa keerraa na barsiisaniif. Anis siyaasaa keessatti hirmaachuun achumarraa jalqabee of course challenging baay'eetu jira. I think namni identity kiyya qabu bakka baay'eetti sadarkaa kanan ga'u garuu daa'imummaa kiyyarraa jalqabee hawaasarraa especially urmii 13 hawwisoo keessatti hirmaachaa ture. Achumarraa jalqabee leadership jechuun anaa fi hawaasaaf yaadu, uummataaf yaadu, sabaaf yaadu, biyya mana sii kenne kana biyya Ameerikaa baay'ee dhugaasitti daa'imummaa keerraa guddataa ture rakkoo baay'eetu na mudataa ture maalii fi biyyatti dhalatte yoo buqqaatee biyya biraa deemtu safetiin guarantee miti security'n guarantee miti so manni kiyyaa manni an jiraachuu danda'u nagaan bilisaan eessa jedhaa ture yaadaa ture daa'imummaa kiyyaan akkuma ati beektu urmii 13 Minisootaa dhufe achirraa akka mana argadhee akka biyya nagaan na kabaju argadhee kanaafuu an Ameerikaa waan hedduu jaaladhuuf saniin jiruma kiyya yoo waliin maktee siyaasaan yoon feenes ana mana arga jedheetiin yaada. So to me challenge miti jaalalaan guddadhee jabinaan guddadhee namni martinuu na guddisee hin dandeettanaan jedhaatiin na guddisee. So shakkii baay'een qabuu ture an akka dubartii Oromootitti kana danda'a. In fact anaan booda I think generationiin biyya kana dhalate hundinuu Congressii dhiisii Ameerikaa iyyuu pirezidaantii ta'uu hin danda'an. So
Hayyee waan gaariidha gamaatiin bu'uuradha jechuudha ofitti amanamummaa nama kamiifiyyuu kanarraatii namni hedduun waa akka baratu abdiin qaba. Mee egaa akkanumaan wal qabsiisee immoo amma yeroo ammaa kana dorgommii ati taasisaa turte irratti hirmaannaan uummata Oromooillee guddaa ture kanneen biyya alaa jiran jechuudha. Akkasuma kanneen biyya keessaas waan kanarraati yeroo ammaa kana dorgommiin kun sadarkaa kamirradha kan inni jiru? Yaa gaafii bareedaadha. Onkoleessa afurii October 4th announcii goone campaign kana yeroo namni baay'eenu dorgommiin bareedaadha dorgommii homaa rakkoon hin jiru si bira dhaabbannaa jedhamaa ture. Ji'a sadiin keessatti namni nuti dubbisne 5,000 ol ga'a jechuun doornaak ka jedhamu tokkotu jira silkii fuuteetiin rakkoo maaltu si mudateettee hawaasa kee dubbista. Sanaan dura namni waggaa 21 achi ture nama akkasitti hin dubbisu. Maal mul'isne san keessatti kuni jijjiirama haarayaa leadershipii hoggana haarayaa baay'ee mul'ise. Itti aanee immoo yeroo tokkoffaa ani campaign kana announcii godhee maallaqoota yookiin qarshii warra corporation irraa yookiin warra defense industry keessa jiru big pharma namoonni yeroo baay'ee warra congressii dorgomu kana maallaqa kennee fi yoo Washington DC gaan immoo ajandaa jiraan socho'anii ta'uun fedhu jedhee waadaa seene doolaara takkas warra corporation irraan fudhadhu jedhee sun challenge guddaadha maalii fi biyya kana keessatti Ameerikatti yoo congressii dorgomtu miliyoona baay'ee si barbaachisa. So namni baay'een chaansii qabdannu jedhaa ture. Chaansii sanirra darbinee nama kuma baay'ee dubbisnee supportii adda addaa kan namni kun wanta naan dura challengerii ta'een argannee achitti aanee immoo 300,000 fundraising goone ji'a sadii keessatti. Tanaan dura districtii keenya keessatti wanti akkasiin jiru ture. Seenaa osoo hin ta'in miidiyaan Ameerikaallee wanti jarri jedhan campaigning kun one of the most competitive primary challengers in the country. Minnesota qofa osoo hin ta'in Ameerikaa keessattuu the most competitive challenge. Maaliifi namni wajjin dorgomaa jiru nama waggaa 21 achi ture nama defense budgetii maallaqa kennu. So challenge kana yeroo tokkoffaayyuu sannuu godhunu tanaan dura dhagaamee hin beeku. Garuu godhamee namni tokko nama tanaan dura nama kana wajjin dorgomee actually by the way newsii biraatti dhufaa ka nama wajjin dorgomne kanaayyuu quarterly keessatti maallaqa jaraa ol akka fundraising goone hin ibsama. So wanti nu goone waan seenaadha. Itti aanee immoo campaigning kun one of the most competitive primary challengers in the country jechuun namni kun ka challenge godhu mo'achuu hin danda'a. Laaluu qabdanii attentionii kennuufii qabdanii. Of course organizing sun publicii ta'ee nama baay'eetu nu bilbilee eessaa dhuftee akkamitti biyya alaatii dhufteetiin challenge kanatti hirmaattee hawaasni kee eenyutu si bira dhaabbatee eenyutu si deeggare deebiin sun immoo hawaasa kenna. Dhugaasitti maa challenge baay'eetu nu mudataa ture garuu akkuma gisee 13 leadershipii kiyyatti investii godhan waan hundaanuu na bira dhaabbatan hawaasni keenya yeroo kanas yeroo dorgommii jabaa dorgommii biyya san keessatti tanaan dura hin argamin irratti hirmaadhee si bira dhaabbannaa homaa rakkoon hin jiru jedhanii halkanii guyyaa na bira dhaabbatanii kunoo seenaa mirkaneessine kaa dhaabbinni jaraa 300,000 fundraising nuuf godhe. Waan guddaadha jara galateeffachuu qaba. Hayyee amaanii galatoomii egaa ammas dorgommii dhumatti jirta waan ta'eef yeroo ammaa kana immoo isaaf kanarrattis uummata keerraatii maal eegda maaliin kan isaan si biraa dhaabbachuudhaa qaban isa kanallee dhaamsa yoo qabaatte gidduu dhumaanii irraa dubbachaa akka dabarru fedhe. Dhaamsi tokkoffaa akkuma tanaan dura rakkoo baay'ee hawaasni keenya madaa baay'ee qaba. Madama sana osoo qabaatu uummata Minnesootaatiif biyya Minnesootaallee halkanii guyyaa akkasiin fuuldura deemtuuf dalagaan jiran tokkoffaa ofitti amanaa santu bakka kanaan nagahee dhugaasii hima waan biraatii miti namni tokko yoo ofitti amane hawaasni keessatti amane wanti ati godhuu hin dandeenye hin jiru sun tokkoffaa itti aanee immoo kaakasii qabna February 1st filannoon sadarkaa baay'ee qabaa sadarkaa 4 sadarkaa tokkoffaa irra darbineerra darbuu qofa osoo hin ta'in seenaa mirkaneessineerra sadarkaan lammaffaa namni districtii kiyya jiru District 4 Ramsey County parts of Washington County amma online ta'eera processing kun tanaan dura namni walitti dhufeetiin nama Democratic Party endorsee godhu filata amma processing sun online namni districtii keenya jiraatu American citizen ka ta'e hawaasa keenya keessaa online website keenyas first and last name email jira address jira
baalatii tokkotu jira kakaakasii amaanee badhaasoo bira dhaabbachuu fedha isiif dalagatii ta'uu qaba jedhee achirra mirkaneessuu qaba. Guyyaan dhumaffaa February 1st guraandhala tokko sa'aatii 9tti osoo guyyaa san hin gahin websaayitii keenya informationii hunda nuuf kennanii nu iyyuu jaraaf hin bilbillaa garuu guyyaa san akka na filatan fedha. Itti aanee immoo akka ofitti amannu kun immoo mo'annaan akka dandeenyu shakkiitti akkas hin jiru. Hawaasni keenya ammas seenaa dalaguuf qophaa'uu qaba jechuun fedha. Hayyee amaanee mee egaa uummata keerraa kana eegdaa uummanni kee immoo amaaneen yoo koongireesii kanaaf filatamte uummanni Oromoo maal yookiis immoo hawaasni achi jiraatu kuni maal sirraati argachuu danda'a yookiis akkamittiin nan abdatama jettee ibsuu dandeessa dhimmoota Oromootiin wal qabatanii egaa koongireesii Ameerikaa keessa galuu waan salphaatii miti kanaaf uummannoo maal sirraa eegu? Ummanni wanti nurraa eegu qaba. First of all, responsibility kiyya akka nama tokkotti, akka nama Oromoo tokkotti, akka nama baadiyyaa Oromiyaa dhalatetti responsibilitiin guddaadha. Sun immoo gaafii hin qabu. Dhugaan saba kee Oromoo akka hin hidhamne, akka hin dhoksamne, sabaan dhugaan saba Oromoo akka hin awwaalamne, san hundaafuu akka hin taane hin dalagaa. Itti aanee immoo qabsoon ummanni Oromoo Ugga ana osoon dhalatin geggeessaa ture kana qaatii kan uummata hundaaf dhaabbatu kan maatiif dhaabbatu especially progressives waliin jenna warri demokraatii ammaa kuni namni martinuu nagaan akka jiraatuuf namni nagaaf qabsaa jiru akka qabsoon isaa bakkaan ga'u irratti waan dalannuuf itti aanee immoo haalli ani itti guddadheef namooleen anaaf rakkoo baay'ee irra darbaniitiin ana bakka kanaan gaan waan hirmaannaa qabsoo uummata Oromoo baay'ee keessaa qabaniif. So amaanee badhaasoon Washington DC yoo deemtu dhugaaf dhaabbatti, nama hundaaf dhaabbatti, dhugaa san dhaabbachuu jechuun dhugaa uummata qabsoo uummata Oromoo geggeessaa turee fi akka qabsoon uummata Oromoo hin awwaalamne sun immoo gaafii tokko qabu dhugaadha waan ta'eef dhugaa saniif sodaata akka malee hin dhaabbadha. I think tanaan duras yeroo baay'ee daa'imummaa keerraa jalqabee hanga ammaa dhugama saniif qabsaa'aan ture. Washington DC illee suutii godhannee fi wanti jijjiiramu tokkos hin jiru. Dhugaaf dhaabbannaa, haqaaf dhaabbannaa, uummanni keenyas dhugaaf lolaa, haqaaf lolaa. So ajandaan keenya tokko jechuudha. Kan adda godhe hin jiru. Hayyee egaa akka shamarra Oromoo tokkootiitti immoo shamarran Oromoo hedduun egaa kanneen mul'ata mataa isaanii qaban jiru kana garasitti biyyattii bulchuu akkasumas sadarkaalee garaagaraa gahuudhaaf kanneen hawwan jiru sirraati immoo waa hedduudha kan isaan baratanii akkasuma bakka tammarra jirtu kanaatiin shamarran hedduu akka onnatan shakkii tokko irraan qabu. Ati gama kanaatiin gaa shamarran Oromoo maal narraa barachuu danda'u jettee dhaamsa dabarstaaf? Yaa gaafii bareedaadha mooneeti. Anarraa barachuu osoo hin ta'in shamarran Oromoo gaafii tokko of gaafachuu qaban. Waan an fedhee, kaayoo an fedhee irratti dalagaan jira kan jedhu. Kaayoo san immoo bakka tokko ga'uuf eenyutu naafoo dhaabbatee jira, eenyutu balbala na cufaa jira kan jedhu of gaafachuu qaban. Maaliifi anis chaalenjii baay'ee keessa darbe dhugaa biyya Ameerikaa keessa jiraattee fi identitiin keessa irraan fudhatamu. Asittis rakkoo baay'eetu jira. Dubartii nama gurraattii ta'uu dhiisii dubartii adii yoo taate biyyiti kun yookiin biyyiti feetes chaalenjii baay'eetu jira. Specifically dubartoota Oromoof tokkoffaa ofitti amanu. Namni baay'een waan haaraya ta'e, hoggana haaraya ta'e, daddafeetiin biran dhaabbatu maaliifi humanitiin akkasuma tanaan durallee yeroo tokkoffaaf waan tokko yoo daladdu nama baay'eetu hin dandeettu, ittiin hirmaatinii, kun tanaan dura hin dalagamne, dhiisisiin jedhu baay'eetu jira. San hundaayyuu sammuu kee keessaa baasuu qabda. Tokkoffaa wanti si gaafachiisu ofitti amanu. Ati nama tokko, atis ji'a 9 dhalatte, wanti nama biraatiin si xiqqeessu hin jiru. So ofitti amanarraa jalqabuu qaba. Itti aanee immoo namni akka kiyyaa namooleen baay'een by the way anaan dura dhufanii dubartoonni Oromoo dadhabina tokkos hin qabdu. Waan baay'ee dalagaa turte, seenaa baay'ee irratti hirmaachaa turte, seenatu galmeesseetiin lafan kaayin malee anaa miti ka tokkoffaa seenaa galmeesse. Nama baay'ee kan nuti hin beekne, kan nuti hin baranne, kan qabsoo adda addaa keessatti dubartoonni Oromoo hirmaachaa turan. Garuu privilegii baay'ee qaba. Maaliifi Ameerikaa jira. Namni akka kiyyaa balbala banuu qaba. Haala fedhes ta'u yoo cabsullee barbaachisa cabsinee seenuu. Amma kaampeenii keenya dhugaa waan baay'ee cabsinee irra darbine.
So madaa barbaachise rakkoo barbaachise nama akka kiyyaatiif obseetiin irra darbuu qaba maaliifi hin danda'ama. Seenaan galmeessinee hin danda'ama jennee ergaa erguu qabnaa dubartootaa fi ergaa sanimmaa erguuf halkanii guyyaa dalagaan jira. Dubartoonni baay'ee yeroo baay'ee bilbileetiin anaa fi humna naaf ta'an namooleen baay'ee na wajjin hin dhaabbanne miidiyaa irratti baay'eetu jira dubartoonni Oromoo. Support systemii akkasii nu barbaachisaa maaliif yoo mana galteetiin rakkoo baay'ee keessa dabarteetiin nama itti hirkattu si barbaachisa. Namni ani hirkataa ture yeroo baay'ee jiru kiyya hundaaf dubartoota Oromooti. So akka galmaan ga'uu dandeenyu shakkii takka hin qabu garuu anis responsibilitiin kiyya balbala banneetiin dubartoonni tiiwwanis akka anaa rakkanne jechuudha. Balbala yoo bante namni itti aanu akka kee rakkatu rakkina san xiqqeessuuf dalaguun dirqama kiyyaa garuu ofitti amanuu barbaachisaa. Anis dubartoota Oromoo especially yoo naaf barreessuu fedhanii social media irratti amaanes dubbisuu feenaa haala kamiin bakka kana geette ka jedhu sisterhood akka addooyyeetitti communication lining kiyya banaadha jechuu jaraa fi yeroo fedhes yoo barbaachise taayimii meekii godha maalii fi wal bira dhaabbachuu wal deeggaruun barbaachisaa. Seenaa hin mirkaneessinaa. Madaa barbaachise anin baadhaa garuu dubartoonni Oromoo yoo achi jiraatan siyaasaa irratti hirmaachuun karaa na ulfaata jedhan akka anaaf barreessan akka anaaf bilbilan maalii fi hin danda'ama balbala saniin bannaa wal bira dhaabbanneetiin seenaa baay'ee kana qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti seenaa galmeessuu hin dandeenya waliin yoo wal bira dhaabbanne. Hayyee amaanii mee kanuma irraati immoo waan adda ta'e yeroo baay'ee shamarran akka kee jajjaboo ta'an dubartoota Oromoo hedduu jajjaboo ta'an siyaasa keessatti hirmaatan akkasumas immoo gama hooggansaa irratti hirmaatan kana hariiroo hawaasummaa waan qaban namoota hedduutti hin fakkaatu. Amaaniin yeroo boqonnaa isheetii maaliin dabarsiti maaltu gammachiisaan? Waan bareeda amma boqonnaan baay'een qabu yoo qabaadhee rafaa yookiin micciiraa nyaadhaa. Itti aanee I think akkuma dura siin jedhe san support systemii kan akka addooyyee baay'ee especially yoo taayimii argadhe nama bilbilaa adda baay'ee rakkadhee rakkoo kanatu na muddatee advaayisii naa kenni jedha. Amma dhugaa namni yeroo baay'ee I think siyaasaa keessatti ati jabaachuu qabdaa yeroo hundaa akkanatti haasa'uu qabdaa yeroo hundaa dadhabina kee namatti himuu sin barbaachisu sun dhugaa miti. Especially akka dubartii Oromootitti rakkoo baay'eetu ni mudata. So free time yoo qabaadhee namoolee na bira dhaabbatu especially dubartootaaf hin bilbilaa itti aanee immoo hirriba rafaa micciirraa nyaadha saniin ala taayimiin hin jiru kaa. Hayyee amaanii ulfaadhu egaa xumura irratti irra deebinee guyyaa filannoo sanaati akkamitti uummanni Oromoo hawaasni Oromoo achi jiranii akkamitti cinaa dhaabbachuu yookiis immoo waan kana irratti hirmaachuudha akka danda'anii fi irra deebitee guyyaa sana akkatti dhaamsa irra deebitiin kan hin dhageenye jalqaba irratti kan hin dhageenye jiraachuudha malu xumura kana irrattis immoo dhaamsa sanaan wal qabsiisee akkasumas gama hawaasa achi jiruutiin galateeffachuu barbaadde carraan sii kenna. Thank you. Hedduu galatoomii ulfaadhu monet. Duraan dursee filannoon kiyya ka tokkoffaa February 1st maalii fi Democratic Party endorsementii waan fedhuuf waan campaigning kenna halkanii guyyaa dalagaa jiruuf namni hawaasa keenya keessaa ka districtii afur ta'e. Districtii afur yoo hin beekne online argachuu hin dandeettan Google'ima. Garuu Amane for Congress dhaxxaniitiin information keessan first and last name maqaa keessan maqaa abbaa keessan emailii keessan telefoona nambarii keessan achirran nuuf kennuu qabdan maalii fi nu uyyuus ni bilbiluu hin dandeenye. Itti aanee immoo kaakasiin kun online formitu jira. Amane badhaasoo filachuu fedha. Districtii Amane keessa jiraadha. Ani Democratic Party keessatti hirmaachuu fedha. Delegatii Amane badhaasoo hin ta'a. Website keenya amaneforcongress.com achirra jira. Informationiin isin barbaachisu hundinuu achirra dhaqaa amman tana maqaa keessaniif informationii keessan nuuf ergaa. Itti aanee immoo monet deeggarsa baay'ee nu barbaachisa. Maalii fi Congressii barcumaa federaalaa Ameerikaa keessatti hirmaachuuf ergaa kee nama si barbaachisu hundaan ga'uu fi deeggarsa qarshii si barbaachisaa. Amaneforcongress.com yoo gad deemtan caucus information irra darbitanii donate button ka jedhutu jira. Doneetii godhaa namni tokko haga 5,800 USD kennuu hin danda'a. 25 ji'a ji'aan kennuu hin danda'a. 50 ji'a ji'aan kennuu hin danda'a. 100 ji'a ji'aan kennuu hin danda'a. Akkuma isin beektan campaigning kun dorgommiin kun Ameerikaa keessaa dorgommii seriously kan ta'e biyya kana keessaa tokkodha.
mo'achuu hin dandeenyaa garuu dalagaa fi deeggarsaan ala mo'achuu hin dandeenyu. Kana hundaa akka namni marti nutti hirmaatu namni dooneetii godhuu danda'u by the way citizenshipii qofa osoo hin ta'in namni green cardii qabus hin danda'a. Tokko filannoo February 1st nu bira dhaabbachuu websaayitii keenya Amaanee for Congress achi informationii feetan hundaa argachuu hin dandeettanii. Itti aanee immoo dooneetii godhuu kan dhumaffaa immoo hawaasa keenya especially hawaasa Oromoo kan Minnesota ta'ee kan Ameerikaa hunda keessa jiru Minnesota qofa osoo hin ta'in kana bira dhaabbattaniif seenaa kana adda kiyya godhuu hin dandeenye maqaa keessaniif bakka kana jira maqaa keessaniif ammas hawaasa Minnesota hundaaf hawaasa district afurii hundaan Washington DC kennaa yeroo tokkoffaa dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa Congress United States of America erguu hin dandeenyaa ofitti amannu wal bira haa dhaabbannu wal haa jajjabeessinu jedhu fedha kanuma galatoomna. Hayyee guddaa galatoomii egaa hawaasni Oromoos naannoo sana jiraattan marti keessanii egaa Amaanee badhaasoo yoo filatamtee dhugaa uummanni Oromoo keessa jiru haala biyyattii yookiis immoo ilmaan Oromoo keessa jiran sana ofitti amanamummaadhaan waan uummata koo waan Oromoo achi keessatti irraa dubbachuuf yookiis immoo quba qabsiisuudhaaf duubattiin jedhu jechuutiin dubbattee jirti nama jabduu Oromoon qabu kan ammoo jabeessuun dirqama walooti jechuudha dhaamsi ishee akkasiin qaqqabee shakkii tokkoyyuu hin qabu deeggarsa gochuudhaan waan barbaachisaa ta'een gama dinagdeetiin ta'e gama filannootiin akka cinaa dhaabbattanullee maqaa miidiyaa keellootiin dhaamsisnii dabarsina Amaanee badhaasuu turtii waliin taasisneef guddisnees galateeffannaa carraa gaarii milkaa'illee. Alfaadhi mooneetti hedduu galatoomi halkan gaarii siif haa ta'u. Hayyee daawwattootaa fi hordoftootaa keelloo miidiyaa turtii nuti Koongireesii Ameerikaadhaaf dorgomaa kan jirtu Amaanee badhaasoo waliin taasisne kana gammaatti qophiilee keelloo afan waliin turtii gaarii. Ifamooti dukkana sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyoon ifamooti dukkana sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu